lama fuudhuu rabbumatu karaa godhe. Garuu nu dubartoonni jaartii lama fuudhoo keessan osoo hin tahin wanni nurratti ulfaatee shari'aallee akka hin qeeballe dubartoota hedduu godhaa jiru. Hiriyyaa namaa fuudhuu. Hiriyyaan namaa jaarsa namaatti heerumu. That's the stupid thing. Even hangam waan hin taane keessa nama galchuu. Shari'aatanillee akka jibban wanti nama godhu waan kana. So kanaaf dubartoonni osoo gubatiin gubaa, okay? Geeleeti yaa lubbuuti yarra isii jaalladha wallahi isii namana wallahi namani lubbuute tirallee hoo jaallatte namanin ani namanu garuu dhiifama naa godhi namanin so dhalaa maalummaa isiin beeyne jaarsi kee fuudhee qeebaluu fi geeleete hiriyaa kee jaarsi kee sirra fuudhee qeebaluu በጣም የተለያየ ነገር ነው haala kamiinu geeleete waliin wanni ta'anii masaanuu ta'anii jiraachuun በጣም ነው የሚከብደው hedduu ulfaata so kanaaf furmaanni keessan jaarsi keessaniif hiriyaa keessan jidduu girdoo kaahadhaa baawundarii mataa keessanii eeggadhaa qeebaluu hin dandeettan waan ta'eef isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.